Coi. Fayyaad tu. Ay cipcawa. Cipcawa nama bayi nyati dah ni kana feren. Ela. Machof tu waldati malfutin jadi na. Ani machof ni. Isrita garsisu. Ela. Ani machof ni saduga sini. Utute yui. Macaf ke sana ke rutin. Baake sambata garaho kotta hai ramale. Baake sarajit fita kotta hai na. Injaru. Amile ke napi me sakhe. Ela. Ila. Ani. Innugnian. Utu mate yu namni bayin. Ila isin beka makan rau. Kidame udani sambata gudda wal raruft. Ani moga namu mana na buka deru fega. Ila. Anu anna macese. Ila isirita riman. Akata jajila toko dosen duguan. Betu ni warra koda sprite itti bira dugan. Akasi singkonon. Dugen nan ijaba basin ada bapa era dapat dak gonon. Kato konyi. Garui anakan nama cese wacota gurkuda toko lama sadi afurtu nama cese. Nami wato ko macam ni awana afurtu nama ini jal kabai. Elah hudi ke sanuti macostan itu garu indupatatan. Elah malina macam itu. Elah kalai saja nyan nama cese. Kanuma, hundum tu kesan apa tadi macam tu malay macam tadi tu kana. Ijarah mulata. Ira, nyata aminyau. Angkat narsuan, kirai mana malib dabaluda. Isan nagu bana. Anamma, dubarti mana nak keresi tu baka cujal kaber. Nagair tu mamma ibasan dabalina anjit. Isan nagaga apa dufan kafala isan mana kesa jira dufan kafala embeu amma mama akana mama nare ake soje tu halkan kuda to kota manawa ma narakistiga ila jiati kumashari nargada man jiati beri kumashan kirai mana megan kafala betu kumu mashan malnya duga Utun Kristana cimtu shete yo jia gutun so maaf sagada kabadda malang lagi ila ari wabrawan nama cese jiramas kanjire nyata wakaka satu jirana nami biya kana asmata nyada jiratin dutu inu manjiradan kan naraki segara brato ko jiram ukuba betui Dukuban nama cesana. Payah sertifikat dah balena dukuban anam. Kili ini kan nak ni ya roda bejimata dar. Kardi ba fadu eda ni beri mereka na beri kumatoko eda. Utu beri kumatoko kabat desera ni nyadu atau kita dukub sada silu mai. Aci kardi ba fade kutamir marana ke shanga. Namaram me mirmaran sodan nunuti sila. Namaram dokterin ol gangashe. Aka gotu nanjet. Arake nugin nanjet. Male nangaracha ke mida nanjet. Mala nugare dokteri. Bishali trito ko yubri di demishani. Arake gadi wantira kasate o marzidu gui inje deba. Malay nyata madala ma nyachu wallalle man hinu man daddabe tabanat te jerenya tu
Kana hundumaa kana rakkise immoo ilaa dargaggoonni as keessatti na ilaala isinii gala wanti kun. Inni cimaan nama cheessu anaan ilaasa kana. Hojii dhabdummaa. Ilaa. Hojiin eessatti akka wallollee maal akkan gaddisiisee naa galuu hidhenaa. Asiin hambaa inni as jalana jalabaa. Asiin hambaa as jalabaa. Yeroon Adaamaa dhaqu Bishooftuu jira achitti maxxansanii naan jedhu. Yeroon Bishooftuutti deebi'u Mojootti maxxansanii naan jedhu. Barri isaa maxxansu. Anamma waggaa 3 guutuun hojii barbaadeen. Waggaa 3. Yaadamee waggaa 3 guutuu hojii barbaadu. Waggaa 3 guutuu hojii barbaadeen hojii argadhe ji'a darbe. Naan galateeffattanii. Maal godhu ree guyyaa 2 hojjedheen dhiise. Suusii natti ta'e hojii barbaaduutu. Kunoo amma hojii barbaadaan jira gaamma bahee. Itti barraani hojii barbaaduun hojii nama tuffachiifti. Hojiin hojjennu inuma barbaanna deemnee. Inni guddaan immoo inni hunda keenya macheesse abbootiis harmootiis ijoollees warra waa beekus warra waan beeknes ilaa hin nayina waan sirriitti agarsiisaa hin nayinaa isa nama macheesse. Ilaa kana nama macheesse ilaa. Akkamitti akka nama macheesse ibsuu fi machaa'een jira waan ta'eef sirriitti ibsuu hin danda'u irra hin darba isa kana. Isinii galabni ree caalaatti machaa'urraa asumatti nagaadhaan gargar galuu wayya waan ta'eef. Inni dhumaa kan nama macheesse asitti rakkadhe amman Afrikaatti dhaladhee rakkadhe gubadhe malee maalan godha. Ergan du'ee booddees nan rakkadhaa seeruu yaaddoo qabamman. Yaadaniitu lafattis rakkattanii achittis yeroo rakkattan maatirikii si'a 2 fudhachuu wayya sar. Ishee ammaa beektu maatirikii ammaa jedheen. Hin cimti isheen jireenyuma du'a garasii tokko na yaaddeessanaa. Dhugaadha. Amma kana asitti gubadhee waan garaa koo hin arganne jireenyi naa cuucee biyyi naa cuucee du'ee booddee eessan naqalaan jedha. Mucaa hiriyaa koo tokkotu mana waaqaatti gannata lafa jedhan itti bilbile. Irraa kaasanii kaasaan immoo. Hello inna nagaa keessanii nagaanas jira jedhan. Mee naman beeku tokko naa dhiyeessi mee waan ittiin mari'adhaa jennaan namati beektu as keessa hin jiru jedhan. Akkasin taa'ee sodaadhan namuman beekuun dhabaa acheedhee sodaadhan. Nan yaaddee du'an sodaattanii isin. Sodaattanii du'a. Sodaattanii isin. Haa ta'u kaa. Inni dhufaa wal agartu. Gaafas ilaallame. Isa sodaadhan du'a booddee akkaman taalaa jedhee sodaadhan. Matuman akkas machaa'eeruuni. Maal naa wayya laata hin jedhamu. Asitti dhugee machaa'ee achitti immoo gubatu jedhani kanaammoo. Araqee dabira biraan caalaa nama gubaa jedhani achi waan jiruuf. Amma achittis dhaqeen gubadhaa seeduu yaaddoo qaba nama. Nan boo'am keessa kootti. Jireenyi kana laatu utuman hojii duukaa fiigu utuman jireenya duukaa fiiguuni eessa laa dhumi koo immoo illee yaada asittis rakkadhe achitti rakkadhaa jedhee yaada eessa dhaqee akkan barbaadu beeku ilaa waan natti argama ilaa isa kana beektu maaloodha kun achi jalaa waan argee sirriitti agarsiisa gaama ilaa. Kanan argati jalati. Ila. Ana sarakata kana, ana sacubbama kana, ana sacubbumma tanaanneesse, sadhugaatimma tanaanneesse kana jireenyan arge. Eessaan arge? Fannoo jalaan arge. Ila. As jalaa. Inni cubbuu qabdusi. Inni rakkattusi. Inni akka koo jireenyi sitti hadhaa'eesi. Inni abdii kutatteesi. Inni hojii dhibeesi. As jala dhufnaani isa kana jira. Hamma maalan godhaa anama waan tokko yaadan.
Isa mataarraa qabdu ofii nyaattu nama allaattuu wedhan indaaqqoon. Indaaqqoon Oromoolee akkasumas inuma laannaanuyi. Amma ani maal yaada ofii argadheera oti wanta kana. Warra bakkee keessa rakkatu, warra mana dhugaatiitti rakkatu, warra jireenya tabdii kutatte, warra baasii kootii sanatti dhaqee kana agarsiisuu laa jedhee yaada. Naa eeyyamtu warra sanan dhaqee fidagaa.